magaaluma keessatti tajaajilaa turtan moo yaa'ii mooraa akkamiin tajaajilaa turtan qormaanni akkamitti ture immoo achitti mudannoo addaa yoo jiraates nu kaasuu dandeessu. Lubummaa sana baasuudhaafis ani daaqoonidha jedhanii himuunis xiqqoo nama sodaachisa. Kanaafuu hin deemtu akkam fedha qabdu jedhanii nu gaafatan. Ani immoo fedha akkasii guddaan qaba waan tureef gaafa waan akkasii natti himan gammadi. Qiddaasee jedhamnaan boolla yoo ta'e fuuldurri hin bu'anii lubni waan jedhu dhagayeera. Dhugaadha. Gosa lebbe qaala sannaayee. Xiqqoo lubummaan kun morma gadi nama qabsiisaa jedhan beeku natti fakkaata. Of eeggadhaa. Lubummaa kana keessaan kan isin gachisiisu wanta baay'ee jira. Hoo kana gattan immoo anaan waliin agarru nun jedhan. Amma ammatti lubbuu koo keessa jira kanaafu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota maatii miidiyaa Sootiriyaa akkam jirtu lafa jirtanitti nageenya Waaqayyoo araarri isaa isiniif yaa baay'atu. Kuni qophii miidiyaa Sootiriyaa keessaa qophii YouTube yeroo kiristaanotaati. Qophii keenyan keessummoota jireenyi isaanii nama barsiisu hedduu isin biraan gahaa turuun keenya ni yaadatama. Maarree har'as keessummaa addaa qabannee istuudiyoo keenyatti kunoo isiniif argamneerra. Keessummaan keenya irraa bulchiinsa daandiiwwan Itoophiyaatti hojjetaa kan ta'an luba Galataa Lammaa ta'uu baga nagaan gara istuudiyoo keenyatti dhuftan abbaa keenya. Maqaa abbaa kan ilmaa kana gurguruu Waaqayyo tokko amiin. Baga nagaan nu eegdan. Tole. Mee akkamitti mana kiristaanaa keessatti guddattan akkaataa guddina keessanii mana kiristaanaa keessatti keessattuu mana sanbataatiin wal qabatee barumsa lubummaa barachuudhaan wal qabatee mee sana nu taphachiisa. Haa ta'u kananiin dhaladhee guddadhee naannoo Oromiyaa keessa taa'ee gara Baalee kana. Achitti immoo akkuma ekeema Oromiyaa keessatti barsiisonni baay'een isin argamanii baadiyyaatti dhaladhee waan ta'eef yeroo ijoollummaa kootitti ayyaana ximqataa fa'aa deemna malee barsiisa akkasitti argannee hin jirru hin turre akkasitti. Achi booda gara haayiskoolii fa'aa yeroo seennu barsiisa Gobbatti hin dhufeeni. Gobba magaalaa Gobbaa kan jedhamu jira. Achitti barsiisonni jiru magaalaa guddaa waan ta'eef barsiisa tokkoon argadhee Galata Maaramee achitti jalqabee jechuudha. Barumsa lubummaa. Barumsa lubummaa jechuudha. Yeroos kutaa 10ffaarraa natti fakkaata. Kutaa 10 irraa kaasee Guddaasee Maaramee achirraa jalqabee achumatti fixee jechuudha. Kanaafuu mana sanbataas achumatti barachaa turre. Margeetaan keenya kan achitti nu barsiisan suni akka galgala sa'aatii amma sa'aatii 2tti baranna. Isa booda ganamas kidaanii akka dhufu gorsa guddaa nu godhanii turanii achumaan zeemaallee ni barattu waan ta'eef kidaanii naaf hidhaanu jedhan xiqqoo gara lubbuu keenyatti immoo akka seenu mana sanbataatti akka deemnus nu gorsaa turanii sanarraan kan ka'e achitti barachaa turre jechuudha akkasitti guddanii. Waggaa meeqan taatu gaafa mana lubummaa galtan? Yeroos waggaa 20 natti fakkaata yeroo lubummaa daaqonii yeroo argadhu jechuudha. Yeroo barumsichi jalqaba eegaltan barumsa lubummaa kana jalqaba yoo eegaltan umurii meeqan taate ilmaaman mee? 15 naannoo san darbu kutaa 7ffaa jirra ka yeroos Guddaasee Maaramee attif jennee yeroo jalqabnu kutaa 6-7 yeroos garuu ijoollummaan jirti keessa taphachaa deemna waan ta'eef akkuma sirriitti kun itti gallee barachaan turre waggaa tokkoon baranna ji'a kaan keessa dhiisnee deemna ganna immoo maatii gargaaruunis jira waan tureef ganna immoo addaan kunnee deemnaa barumsa jechuudha. Barumsa guyyaan barannaa galgala immoo Margeetaa bira deemnee barachaa turre jechuudha lubummaa. Tole achumatti fudhattan lubummaa. Eeyyee. Eenyu Paappaasii eenyu harkaa fudhattan? Paappaasiin duqqannaan ulaatan amma boqotanii jiru. Eebbisaanii nurratti abulu Abuna Isaaq jedhamanii jiru. Abuna Isaaq. Abuna Isaaq isa Kabaalee jechuudha. Abuna Isaaq baay'ee jira waan ta'eef Abuna Isaaq isa kan Baalee. Isa Baalee turan jechuudha. Eeyyee amma boqotaniiru. Tole galatooma. Achi barumsa keessaniin immoo gara yaa'ii gara mooraatti deemtanii yaa'ii mooraa keessattis tajaajila jalqabdanii yaa'ii mooraa keessatti akkamiin tajaajilaa turtan keessattuu iyyuu gaafa mooraatti barattan magaalarra darbitanii baadiyyaa deemaa turtan moo
magaaluma keessatti tajaajilaa turtan moo yaa'ii mooraa akkamiin tajaajilaa turtan qormaanni akkamitti ture immoo achitti boodannoo addaa yoo jiraates nu kaasuu dandeessu. Yaa ta'u galatooma yaa'ii mooraatti Adaamaatti baranne Adaamaadha yaa'iin nuti keessa turre waggaa tokkoffaa yeroo barannu xiqqoo sodaanis jira akkuma beektanii baala kanallee hin tuqinaa wanta jedhame fakkaata gibbii keessatti kanaaf xiqqoo sodaan ture lubummaa sana baasuudhaafis ani daaqoonidha jedhanii himuunis xiqqoo nama sodaachisa bilisa nama godhu waan ta'eef akka daaqoonitti namootatti deemnee ani daaqoonidha jennee hin himnu turre of dhoksinee jiraachaa turre. Waggaa tokkoffaa seemisteera lamaffaatti garuu ijoolleen kana senioroota keenya jechuudha waggaa lamaffaa waggaa sadaffaa kan ta'an warri luboota taatan daaqoonota taatan 17tti yaa'iin jiraatii koottaa jedhanii waamicha dabarsan waamicha sanarratti jaalala qabna waan ta'eef sodaadhumaan itti deemne waggaa tokkoffaa seemisteera lamaffaa jechuudha. Achi booda ijoollota hiriyoota achitti arganne. Hiriyoota sanaan yammee mattaawaqaan keessaan meerree jedhanii nu gaafatanii satti agarsiisni. Kan dukkunnaa jechuudha. Achi booda gara baadiyyaatti tajaajilli jira. Kan kun cufamee beetakirsaanii cufamee jira sababa luba dhabuudhaan. Kanaafuu hin deemtu akkam fedha qabdu jedhanii nu gaafatan. Ani immoo fedha akkasii guddaan qaba waan tureef gaafa waan akkasii natti himan gammadi. Dhugaa himachuudhaaf achumaan Adaamarra kiiloomeetira baay'ee kan fagaatu sa'aatii 2 ol kan deemsisu halkan sa'aatii 10 kaana 10 kaan 3-4 taanee deemna 10tti kaanee achi 12tti geenya miila dhiqannee achumatti seenna jechuudha qiddaasee akkasitti baadiyyaa deemaa turre ani gara qiddaaseettiin deemaa ijoolleen tokko mana sanbataa kan barsiisanis jiru wajjumaan 3-4 fa'aa akkuma isin jedhe akkasitti deemna yeroo ayyaanni jiru fa'aa ayyaana kuno gannaan jira miti qillee yeroos achumatti ijoollee baay'ee ijoollee mooraa qabannee deemna. Achumatti soomaa akkasitti galata galchaa achumatti bullee deebinee dhufna jechuudha. Baay'ee namatti tola. Namoonni baay'een gaafa biyya isaaniitii ba'anii gara yaa'ii mooraa deemanii lubummaa isaaniitiin akka biyya sanatti tajaajilan waa garaagaraatu jira qormaatatu jira qabxiin achitti fidanii ba'an sun illee na yalaa gadi bu'aa qabxiin taaniin fida jedhaniitu yaadda waan ta'eef yeroo baay'ee dubbisa irratti barsuu waan barbaadanii fi baadiyyaa deemanii qaddasuu irratti tajaajiluu irratti magaalatti immoo eeyyamamuu fi dhiisuu danda'a waan ta'eef qormaata akkasiitu muddata jechuudha. Isin garuu qormaata kana keessa dabartanii barumsa biyya lafaatinis tuun hubamiin mana amantaatis otoo dhiisin tajaajila keessan akkuma biyyaa sanatti tufuftanii baadiyyaa deemuudhaan qaddasaa tajaajilaa akka sanattiin yaa'ii mooraa keessatti tajaajila guddaa raawwattanii baatanii qiddaasee jedhamnaan boolla yoo ta'e fuuldurri hin bu'anii lubni waan jedhu dhagayeera. Dhugaadha. Qiddaasee kana baay'ee dhuma jaallattu natti fakkaata. Dhugaadha baay'een jaalladha qiddaasee baay'ee. Qiddaasee jaallachuu keessanii maalidha isinitti fakkaatame? Daa'ima ta'ee ijoollee kun akkuma inni reefu sitti himee ximqata fa'aa deemna jechuun barsiisaanis hin jiru baadiyyaa akka beekanitti Oromiyaatti amma xiqqoo fooyya'aa dhufe malee beetakirsaaniin fagaata. Na horii fa'aa eegna wanta ijoollumatti akkasitti dabarsine waan ta'eef yeroo kun daaqonoonni masqalii akkatti qabatanii dibaabes akkatti qabatanii yeroo qaddasan sagalee isaanii nan dhagaa. Daa'imummaa korra kaasee jechuudha. Maal jedhu ijoolleen kun sagalee akkana akka eessaa dhufa eessaa baasanii akkasitti faarsu baay'ee laphee koo keessa seene sanarraa kan ka'e ani jaalala guddaatu natti galee natti fakkaata daa'imummaa korraa kaasee እና ጥምቀት አፋ ደምና ኮንሲንቲ የሮ ባየን ደም ሆሪ ኤግና ዋንታ ኤፍ ባይ ባዲያቲን ቤከማ ከና ጥምቀት የሮ ደምና ከሲቲ ጆሌ ዳቆኖታ ታን ሰዲፋ ታኒ ምስባክ ከን ጀደሙ ጅራ አመርገቲ ሴኒ ወዳን በሪ የሮ ሲምቤኩ ሰዲ ታኒ ኩኑ ማይኪኒ ሲንጅሮ የሮ ሰጋሌ ዱማን ጀደኒ የሮ ሰን ምስባኪ ሰን የሮ ጀደን ባየ ለጴኮ ኬሰ ሴኒ የደሎን ሳይ የደለሰንሱ አችራ ከን ከይ jaalala guddaan itti dhufe erga duqqunaa fudhadheeyyuu dura kama barachuun kan qabu zeemaa kana hidhee gara zeemaatti seenaa achuma gadaamii taklaayimaanoo kan jedhamu jiraachi baaletti jechuudha gobbaatti barsiisaa tokko argadhee manokseedha abbaa gabra maaraam jedhamu amma finfinnee kana dhufaniiru natti fakkaata isaantu dabra libaanos irraa baratanii dhufariiru jedhanii dubbiin hin dubbatame hiriyaa koo tokko jira amma innis luba ta'eera gara Shaashamannee kana jira isa lama taanii achumatti bulaa achumatti barachaa baani jaalala waan qabuuf jechuudha kana tole
yeedaloo nan jaaladha nun jettaniittu mee nu dhageessisaa yeedaloo tokkicha. Haa ta'u ka yeedaloo Qiddaasee Maariyaam irraa tokko odoo jedhee wayya natti fakkaata. Gosa ልብየ ቃለ ሰናየ ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ kun geeziidhaan yeroo jedhamudha. Aziliidhaan immoo jechuudhaaf gosa ልብየ ቃለ ሰናየ ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ ወአነ አየድእ ቅዳሴሃ ለማርያም biyya akkamitti namatti tola. Asuma fuudheetuma sabii nama geessa ergamoota faana nama teessiseetu dhugumatti yeedaloo ergamoota akka ta'e hafuura qulqulluudhaan akka dhufe namatti mul'isa jechuudha. Manni kiristaanaa keenya ogummaa akkasii kana qabdi. Ogummaa warri addunyaallee itti inaafan kana jechuudha. Ogummaan ishee dhugumatti qoratamee hin dhumu. Gaafa asii abboonni hayyoonni akkasittiin yeedaleessanii fuudheetu samii nama argisiisa. Galata samii namatti fakkaata. Dhugumatti sagalee jireenyaa Waaqayyoon sinaa dhageessisu nu eebbifamaa nu jiraadhaa. Amma immoo yeedaloodhuma jaalattan san kunoo itti jiraachaa jirtu ittiin qaddasaa jirtu. Eessatti tajaajiltu? Amma kunoo dura waggaa tokko dura gara Wungeet kanan ture. Finfinnee jechuudha. Wungeetitti immoo Phexros Phaawulos kan jedhamu jira. Achitti tajaajilaan ture. Amma garuu sababoota adda addaatiin gara Kooyyee seenee jira. Naannoo Kooyyee kan jedhamu. Achitti immoo amma wal baraan jira baay'ees ittiin seenne. Xiqqoo lubummaan kun morma gadi nama qabsiisaa jedhan beeku natti fakkaata. Baay'eetti seenanii ani luba akkana kunoo na qaddasiisa jechuun xiqqoo nama saalfachiisa. Kanaaf ani immoo hojiidhas waan ta'eef sanbattaan lamaan qofan deema malee yeroo baay'een deemu. Hojiidha akka ganamaan ba'a galgalan seena akkuma reefu jettan bulchiinsa daandiiwwan Itoophiyaatti maandisa ta'een hojjedha. Kanaaf yeroo baay'ee fiildiis nan deema. Kanaafuu sanbattaan lamaan garuu nan deema achi. Amma isaanis wal bareera. Mattaawqaa kootti kenneera. Isaanis bakka hin qaddastanaan jedhaa jiru. Ammaan immoo gammachuu guddaadhaan eegaa jira. Astadaadaariidhaan walitti dhufnee jirra. Gaafii wayis na gaafataniiru jechuun akkamii baratteera kan jedhu zeemaa faana gaafataa turanii. Ammoo hin beeku ammoo hin baradhetti himeen jira. Samoona seensisnaan jechaa jiru isaanis. Eegaan jira gammachuudhaan. Tole lubummaan kun gadi nama qaba jettanii amma ani inumayyuu waan na dinqu tokko manni kiristaanaa keenya ogummaa addunyaan illee keessa isheen beekne tokko kan ifa bahee mul'achuu qabu addunyaatti illee jedhee yaadu baay'ee kan nama dinqu tokko jira. Keessattuu isin mana lubummaa keessatti barattanii guddattanii ni beektu. Abboonni gadaama keessa jiraatan mana amantaatti qaddasan maaliin beekamu? Otoo beekaa ta'anii jiranuu nama isaan cinaa jiru nama biraatiif kennuu yaadu. Mana amantaa keessatti gonka anatu qaddasa. Anatu akkas jedha, anatu yeedaleessa, anatu dubbisa waan jedhamu hin jiru. Akka addunyaa kana miti jechuudha. Kuni dhugumatti amala abboonni keenya mana kiristaanaa keessatti agarsiisanidha. Akkuma isin amma jettanidha jechuudha. Mana kiristaanaa keessatti handaddeettiin qabaa naaf kennaa iddoo jedhamuun kun hin baramne jettanii achii dhufe jechuudha. Inumayyuu seenaa keessan gaafa dhagahu luba galataanii ineetaa isaanii yookaan barsiisaa isaanii fakkaatanii baanii amalaan illee barumsaan qofa odoo hin taane koppiidhuma godhanii baay'ees jaallatu. Amma yoonaatitti iyyuu hin gaafatu abbaa isaanii jedhanii barattoota isaan barsiisan keessa isa akka addaatitti barataan ilaalan isaanii waan jedhu kana dhagayeera waa'ee keessanii fakkaattaniituma baatu jedhee tayyaadha.
Yaadattoo amma jiru isaa. Jechuun akkasitti illee akka jedhametti illee miti barsiisaan Margeetaa na barsiisan nama gaariidha. Akka isaanitti ta'uudhaaf Waaqayyo donaaf godhe anaaf gammachuudha. Garuu isaan nama cimaadha, nama gaariidha, nama sirriitti amantii nama hordofuudha. Gorsi isaan gorsa nama ammaatti na wajjin jira. Gara yuunivarsiitiitti yeroo dhufnu magaalaatti deemaa jirra akkam goonaa yeneetaa jennaani. Magaalaatti gaafa deemtan of eeggadhaa. Lubummaa kana keessaan kan isin gachisiisu wanta baay'ee jira. Oo kana gattan immoo anaan waliin agarru nun jedhan. Amma ammatti lubbuu koo keessa jira. Kanaafuu barsiisaa cimaa turanii ani baay'een jaalladha. Akka isaanitti ta'uudhaaf nan yaala garuu naan taane. Akkasitti natti dhagahama. Maaliif isaan nama cimaadha, nama barateedha. Ani immoo akka isaanitti nama baratee miti, nama akkasitti illee nama mataa gadi qabu miti. Isaan daa'iman jedhanii, nama guddaan jedhanii baay'ee nama gaariidha isaan. Isaan bira barachuu kootiif Waaqayyoon nan galateeffadha. Dhugaa nama cimaadha waan ta'aniif nama gorsi isaan dubbatan nama keessan badu. Amma ni jiru lubbuudhaan. Lubbuudhaan ni jiru baay'ee walii bilbilaa jiru. Baalee jiru. Baalee jiru eeyyee. Tole Waaqayyoon umurii dheeraa isaan nuuf haa tursiisu. Isinillee ulfaadhaa galatoomaa. Tajaajila hafuuraa fi jiruu biyya lafaa waliin oofuun yeroo baay'een cima namoota adda addaatti yoo ilaalle injiinara ta'anii, dooktara ta'anii, piroofeesara ta'anii luba ta'uun darbees immoo manoksee ta'uun, qomosii ta'uun waan hin danda'amne illee godhanii namoonni ilaalu jiran cimuurra darbee jechuudha. Mee isin kana akkamitti ibsitu? Dhuguma walitti hin bu'aa? Anaaf baay'ee waan walitti bu'ee natti hin jiru, natti hin dhaga'amu waan akkasii. Xiqqoo maaltu jira tajaajila lubummaa kana kennuudhaaf sirriitti itti seenuun barbaachisaadha natti fakkaata. Akka kootti jechuun maal jechuu barbaadeeti fakkeenyaaf ani achitti qacaramee tajaajilaan jiru amma. Yaa'u tajaajiluma bilisaan kenna jechuudha. Fedha kootiin gaafa sanbattan lamaan gaafa natti mijatee faan deema. Isaan immoo wanti sodaa wanni namoonni biraan xiqqoo mijatu wanni jedhaniif kanatti fakkaatu guyyaa guyyaadhaan tajaajilli jira. Hojii mootummaa hojjechaa kanaaf hojjechuudhaaf xiqqoo waan hin mijanne natti fakkaata. Sababa saniif oo kaasaniidha malee tajaajiluun fi hojii mootummaa yookiin hojii dhuunfaa hojjechuun wanta walitti bu'u miti. Hin danda'ama. Walitti hin bu'u hin danda'ama. Walitti hin bu'u hin danda'ama. Hojjechuunis luba ta'anii hojjechuun hin danda'ama. Hojjechuun hin danda'ama. Tarii namoonni akkasitti yaadan kuni hojiin lubaa yookaan immoo tajaajilli lubaa qiddaasee qofa jedhanii yaaduu danda'an. Yookaan immoo kiristinnaa kaasuu tajaajiluma mul'atu kana qofa jedhanii yaaduu danda'an. Tajaajilli sana caalu garuu jiraachuu danda'a. Sirriidha. Eeyyee. Mee maal fa'a tajaajiluu danda'a? Alatti keessumattuyyuu inumayyuu isin ammoo waajjira keessa jirtu. Waajjira keessatti lubummaa keessaniin namootaaf waan fayyadan hin jira jedhee yaada. Hin jiraatas immoo akkamittiin tajaajiluu danda'a mana kiristaanaatiin alatti lubni tokko? Akkuma jettani qiddaasee fi kiristinnaa waan kanaan ala mana kiristaanaa kana keenya tajaajiluun hin danda'ama sirriitti. Fakkeenyaaf sabakaa gubaa'ee keessatti seenuun hin danda'ama. Namni tokko hojii mootummaa hojjechaa sabakaa gubaa'ee odoo ta'e beetakiristaana isaanii ni tajaajila. Hojii isaas ni hojjeta. Waan qiddaaseen walitti dhufuu miti jechuudha. Karaa biraatiin immoo akkuma reefu kaaste ani bakka hojiitti jechuudha. Ijoollee baay'ee jira fakkeenyaaf ijoollee abbaa gaabbii fa'aa akkamitti akka qabachuu qaban kan hin beekne jira. Ijoollee kun dargaggoota hiriyoota keenya kan ta'an hojumaan biiroo tokko kan oollu jechuudha. Ani luba ta'uu koo erganii achitti baasee booda erga ijoolleen beekan booda nama baay'eetu natti dhufa. Akkamitti abbaa gaabbii qabannaa, gaabbii akkamitti seennaa. Beetakiristaanaa yookaan mana amantaa yeroo deemnu maal jennee fa'aa kadhannaa jedhaniin nama baay'een na gaafata. Kuniyyuu tajaajila guddaa natti fakkaata akka gaaffiitti yoo hin taane akka yaada kootitti. Innaa gaaffii kana immoo namoota bira ga'uun waan guddaa natti fakkaata. Akka lallabaatti ilaala, akka lallaba wangeelatti ilaala. Kanaafuu nama baay'eetu gaaffii nu gaafata. Gaaffiiwwan adda addaa kan ka'anis jiru fakkeenyaaf amantoota biraarraa gaaffiin itti ka'u jira ijoolleen achitti wajjin oolu. Yeroo laaqana waliin nyaannu akkatti gaaffiin akkana nutti dhufeera eenyuun gaafannaa naan jedhu dhufanii. Kana ni beeku ani nan deebisaaf. Kan humna kol ta'e immoo barsiisonni jiru waan ta'eef barsiisonni mana amantaa jiru. Isaanitti yeroo tokko hin bilbilaa kan ani beekutti barsiisota ani beekutti yeroo hin taanetti immoo barsiisota beeku biratti fuudhee nama geesseefaa jiraan.
Kanaafuu akkuma jedhame qiddaasee qofa miti tajaajilli mana amantaa qiddaasee qofa miti maaliitii qofa miti baay'ee jira achi keessatti biiroo keessatti tajaajila guddaa jira. Kanaafuu isa sana tajaajiluu ni danda'ama hojiidhaanis wanta walitti bu'uu hin qabu. Lubummaan biirootti sin tajaajila jechuudha. Inni tajaajila sirriitti. Mayyoon biiroo waajjirri luba qabu carroomeen jedhaan. Jechuun kan inni tokko yaa beekamuu baatu amantoonni garaagaraas jiraatu. Fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos qabatanii waajjira tokko keessa taa'uuni karaa biraatiin waaqayyoon foonummaa keenyanis waan fooniin nu jiraachisu akka argannuuf waaqa fedhuudha waan ta'eef isaaniif illee waan hojjetan akka isaaniif sirratu gochuu danda'a. Akkuma isin amma jettan amantoonni achi keessa jiran waan baay'een gaafa yeroo baay'ee namni luba gaafa alaalaa argu hin sodaatan tiku. Gaafa waajjira keessatti sin argu garuu waan luba biraa gaafachuuf sodaatu sana sin sodaatu. Jinuulta waan ta'eef salphaatti carraa sin gaafachuu argata haala salphaadhaan sin gaafachuu danda'a jechuudha. Kanaaf inumayyuu warra achi keessa jiru baay'ee oduu fayyisuu dandeessanii osoo isaan gaabbii galuu danda'anii mana kiristaanaa deemuu danda'anii tajaajila guddaadha jechuudha. Kana waan hin hubanneef namni yoo luba ta'e guyyaa hunda saataatii dhaquu dhiisuu hin danda'a. Guyyaa hunda maayiliitii dhaquu dhiisuu hin danda'a. Niksii deemuu dhiisuu hin danda'a. Qiddaasee dhaquu dhiisuu hin danda'a jedhanii waan yaadanii fi lubummaa irraa fagaatan namni tokko. Garuu immoo akkas miti lubummaan addunyaadhuma keessas jiraachaa waltajjii godhachuun hin danda'amu waltajjiidhuma addunyaa kana kan lallabaa akka ammas hin jettan kana jechuudha. Kanaaf dhugumatti jiraadhaa ulfaadhaa waaqayyoon umurii dheeraa isiniif yaa laatu. Karaa manni kiristaanaa keenya amantoota ishii ittiin to'attuu fi beektu keessaa tokko abbaa gaabbiitiin. Waaqayyoonis luboonni ija waaqayyooti gaafa jennu karaa isaanii nu ilaala jechuudha mitiire. Ijji laaluudhaaf fayyaddi. Luboonni immoo ija waaqayyoo ta'ani waaqayyoon karaa sana waan nu ilaaluuf ija waaqayyoo jennee luboota ibsina. Mee akkamittiin lubni tokko ijoollee gaabbisaa akkamittiin qabachuu danda'a? Akkam gochuu qaba jettanii yaaddan? Ijoollee lubummaa kanaan ilaalchisee jechuun xiqqoo namni keenya xiqqoo kiristaanonni maal rakkatu abbaa gaabbii qabachuudhaaf xiqqoo hin sodaatu. Kanaafuu namni fakkeenyaaf lubni tokko ijoollee gaabbii yoo qabaate bilisa ta'e isaanitti dhiyaatee haasa'uu qaba natti fakkaata. Ijoolleen ani qabadhu sun immoo kun dargaggoota malee nama guguddaa miti. Namni guguddaa nama guddaa barbaada. Ani immoo jechuun umriidhaan jechuu kooti. Nama umriidhaan. Umriidhaan walitti dhufu jechuun walii galu kaasaan. Inubatus. Wal hubatu waan ta'eef. Miirri maanguddummaas maal akka ta'e inubatu waan ta'eef. Waan akkasiidha. Ani immoo fakkeenyaaf jaarsa tokko ilma gaabbii yoo godhe xiqqoo isa gorsuudhaaf natti ulfaata. Guddaadha kan nama guddaadha waan ta'eef ani lubummaadhaan isan caala malee umriidhaan isatu na caala. Lubummaadhaan abbaadha. Umriidhaan immoo isaatu abbaa naaf ta'a. Xiqqoo isan irratti xiqqoo waan ulfaatu natti fakkaata. Umriidhaan oduu walitti dhufne walii galuudhaaf baay'ee salphaata. Kanaafuu ijoolleen abbaa gaabbii yeroo qabachuudhaaf dhufan kan isaanitti tolu jechuun isaan lubni kuni anaaf xiqqoo na mijataa kan jedhu laalanii walitti deeman gaarii natti fakkaata jechuun nama guddaa tokko qabatanii nama san luba guddaa jaarsa kan ta'e tokko bira deemanii ijoolleen dargaggoon jechuudha ijoolleen daa'imman walitti deeman waan isaanitti dhagahamu himuudhaaf hin sodaatu. Malee waan biraa qaba jechuu barbaadeeti miti. Garuu xiqqoo nama sodaachisa kan nama guddaa bira deemanii akkana hojjedheera cubbuu akkana dalageera jedhanii himachuudhaaf xiqqoo sodaa nama keessa galchanatti fakkaata. Kanaafuu akkasitti odoo godhanii luboonni immoo ijoollee isaanii akkatti qabachuu qaban keessattuu yeroo kanatti namni keenya xiqqoo qormaata guddaa keessa jira maaf ijoolleen keessattuu kiristaanonni qormaata baay'eetu nu keessa jira waan ta'eef ijoollee keenya odoo sirriitti kunuunsinee waa'ee amantoota biraa ragaa fi qabu qofa deebisuu odoo hin taane jireenya isaanii keessatti maaltu isaan mudataa jira maal rakkachaa jiru kan jedhu sana odoo ijoollee isaaniitti sirriitti siqanii haasa'an gaarii natti fakkaata. Maaliif namni nurraa badaa jira. Sababni kun immoo sababa kanaaf immoo nuti oduu luboonni sirriitti dhimmamnee namni nu jalaa badaa jira. Waaqayyo immoo nu gaafata Phexroosiin ijoollee koo eegi jedheera miti kitaaba qulqulluu keessatti. Kanaafuu ijoollee sana eeguun dirqama nurra jira. Erga luba taanii booda fannoo kana qabannee booda dirqamatu nurra jira. Akkasitti ijoollee keenya oduu kunuunsinee qabannee gaariidha akka nu jalaan bannee kan jedhu. Tole guddaa galatooma eeyyeen dhugaadha.
sirriidhumatti qabatamuu qabu ijoolleen gaabbii isinis akka amma kaastanii keessattuu ijoolleen umuriidhaan dargaggummaarra jiranii otoo luba waa'ee isaanii hubachuu danda'u. Amma lubni umuriin xiqqaas yaa ta'u guddaas yaa ta'u hanga fannoo gooftaa qabatee jirutti aangoo lafaa miti kan kennameef aangoo samiiti. Kan lafatti hiitanii samittis kan hidhame jedhame. Aangoo samitti hidhuu qabatanii tokkodhuma aangoon garuu akka namaatitti namadha waan ta'eef miira dargaggootaa sana kan hubatu yoo ta'e wayyaa. Maanguddoonnis immoo kan miira isaanii hubatuuf kan umuriidhaan maanguddoo ta'an otoo ta'e wayya waan jettan kaastanii dhuguma sirriidha. Sana gochuun barbaachisaadha. Abbootiin gaabbiis immoo ijoollee lubbuu isaanii deddeebi'anii ilaaluu qaban. Yeroon kun yeroo itti ilaaluu qaban yeroo kam caalaa yeroo itti yeeyyiin guurrattuudha waan ta'eef gaafii shakkitoota deebisuu qofa odoo hin taane jireenya isaaniitiin maal dhuguma jireenya dhuunfatiin yoo rakkate jalqaba abbaa gaabbitti dhufuu qaba ture. Abbaa jechuun humtuu hin sodaattamu. Namni abbaa ofii hin sodaatu. Alagaa sodaata malee. Abbaan kan hin sodaatamne waan ta'eef dursa waan irra ga'e dhufee itti isinii abbaatti machuu qaba waan ta'eef itti dhiyeenyan itti dhiyaatee abbaan gaabbii tokko ijoollee gaabbii gorsuu qaba waan jettanii nuuf kaastaniittu guddaa galatooma. Ijoollee qabdu kan keessan meeqa qabdu? Ijoollee lamaan qaba. Hangaftii dhiira isheen quxisuun immoo dubartiidha. Umriidhaanis inni hangafti waggaa 4 ta'uudhaaf deema. Isheen waggaa 2 fi akkasii 3tti deemaa jirti isheenis homaan jettu. Jalqaba ilma argattanii jechuudha. Daaqonii nuuf kennuuf jirtu. Eeyyama Waaqayyoo ta'e. Afaan hiikkatee amma barumsa lubummaa kanatti immoo afaan itti hiikkachuuf jira. Afaan itti hiikkachuuf jira. Hin jaalata baay'eenis mana amantaa deemnu naan jedha yeroo baay'ee. Hin jaalata achi deemu. Naxalaa nabitii naan jedhee biteef hin jira. Masqalii koo fannoo kanas yeroo argu naa kenni naan jedha. Jaalala qaba jechuudha mucaan kun jedhee. Anis yeroo mana keessatti akkuma beekamu lubni tokko yeroo akka kootti kan namoota kaaniin beeku. Xiqqoo yeroo kophaan ta'u akkuma reefu sinii kaasee ani qiddaasee kana yeedaloo kana nan jaaladha waan ta'eef inuman jedha soo ta'edhe sagalee koo gadi qabee yeroo jedhu innis na wajjin jedha. Innaa waan akkasiiti eeyyama Waaqayyoo ta'e gara fuulduraatti amma waggaa 4 ta'uuf deema. Waggaa 5 irratti yeroo ta'u waan akka karooratti qabadhee jiraattiif jedhee barsiisuudhaaf jechuudha. Waggaa 5 yeroo ta'u achirraa odoo jalqabee wayyaa amma daa'imummaatti odoo jalqabee akkana jala hin sodaanneedheen xiqqoo eegaaniin jira. Guddatu quxisuun immoo ishiinis hin jaalatti. Mazmuuriin fa'aa yeroo banamu harka akkas gooti. Televezyiinii keessatti jechuudha. Ishiinis xiqqoo jaalala qabdi. Eeyyama Waaqayyoo ta'e ishiinis gara mana amantaa deemtee odoo faarfattuu naaf taatee baay'een gammada. Eeyyama isaa nuuf haa ta'u kan maal goona. Eeyyama isaa yaa ta'u dhugaa. Qulqullichi Daawit mucaan abbaa fakkaata jedhame tiri. Sinumatti baheetu guddachuu qaba. Hin guddatas immoo amma ijoolleen abbaan isaanii yoo qotee bulaa ta'e waa'eedhuma qonnaa shaakalaa guddatu. Ijoolleen immoo abbaan isaanii daldalaa ta'es qarshii lakkaa'utti afaan banatu. Ijoolleen lubaas immoo faarfachuutti qiddaasetti ibinni marasa marachuufaatti mataarra waa godhachuufaatti fa'aa taphatu yoo taphatan iyyuu akka sanatti guddatanii afurummaadhaan mana kiristaanaallee booda jaalalaan tajaajilu jechuudha. Daa'imummaadhaan laphee isaanii keessa bulee akkasitti eebbifamu dhugumatti ijoollee ofiillee akkasitti mana kiristaanaatti fiduudhaaf fi kutannoo qabaachuun waan guddaadha jechuudha. Galatoomaa daaqonii nuu kennuuf jirtu faarfattoos nuu kennitu Waaqayyoon guddisee dhugumatti ogummaadhaan kanaan isaan yaa ga'u isinillee umurii dheeraa isinaa jiraachisu. Gaafii keenya gara dhumaatitti dhufaa jirra. Akka eeyyama Waaqayyootitti gara fuulduraatitti umurii keessan hafe keessatti addatti mee ani akka mucaa mana kiristaanaatti akka abbaa uummata kanaatitti immoo maal hojjedha waan addaa tokko mana kiristaanaatiif odoo nan hojjedhe jettanii waan yaaddan ni jira. Gaafii gaariidha. Yeroo kanatti akkuma beekamu xiqqoo manni kiristaanaa asiinis achiinis qormaan itti dhufaa jira. Akka tokkotti immoo nuti keessa jirra. Kanaafuu gara fuulduraatti Waaqayyo umurii nu haa kennuuti. Manni kiristaanaa keenya qormaata kanarraa akka isheen itti baatu yaadaan jira. Jechuun amma humna kootiitti fakkeenyaaf ani akkuma isin jedhe hojii mootummaan hojjedha.
xiqqoo hojii mootummaa kanarraan gara kanatti illee odoo deemee wayyaa maaliif mana kiristaanaa koo odoo tajaajilee amma humna kootiitti qormaata itti jiru kana keessaa baasuu danda'a kan jedhu yaadan qaba. Gara fuulduraatti fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee maaltu jira mana kiristaanaa kun hintsaa ijaaruudha amma sa'aatii kanatti kan baay'ate jechuudha. Gamoo ijaaruu. Gamoo ijaaruun baay'ee inni immoo anaaf baay'ee haa ta'u waa ijaaramu waan gaariidha garuu hintsaan sillaasee immoo baduun qabu. Yeroo hintsaa kana ijaarru namni baay'een rakkachuudhaan qabu. Birrii baasuudhaaf akkasitti yeroo baay'ee akkanatti fidaama inni suni gaariidha. Garuu amma kanatti baay'achuudhaan waan qabu natti fakkaatu namni amma jibbutti maaliif akkasitti nu kadhatu nuti ayyaanessuudhaaf dhufnee malee birrii laachuudhaaf dhufnee kan jedhu namni baay'een akkuma isin jedhan nama keessa jira waan ta'eef biroo maa kadhataa beetakirsaanii birrii qabanaan jedha. Kanarraan kan ka'e inni sun haa jiraatu kadhachuun sun haa jiraatu garuu odoo seeraan ta'e tokko xumuramee gara kaanitti irra caalatti gara lallaba wangeelatti odoo goone yaadni amma jiru yaada gamoo ijaaruudha malee lallaba wangeelaa irratti xiqqoo waan harkifate natti fakkaata akka kootti. Fakkeenyaaf astadaadaa yookaan bulchaa mana kiristaanaa tokko odoo hin ta'e yookaan immoo achi keessatti akka luba tokkotti odoo hin ta'e odoo barsiisaan ta'e maalan hojjedha kan jedhu gaafii koo keessa jira gaafii. Kanaafuu oduu achiin seenee hintsaa ijaaruun haa ta'u jira garuu isa sanarratti jechuun yeelimaata arbanyyaa kan jedhamu jira amma. Yeelimaata arbanyaan suni anaaf haa ta'u gaariidha. Beetakiristaanni keenya misoomuudha qabdi. Garuu uummata akkasitti gooneetii biti qaba. Uummanni immoo nuuf jiraachuu qaba. Dura hintsaa sillaasee isaanatu ijaaramuudha qaba. Isaan uummanni yoo nuuf amane uummanni yoo amane Uma rakkina qabaachuu booda gamoo ijaaruun salphata jechuudha. Isa sanatu xiqqoo yaaddoo natti ta'a. Odoon carraa argadhee waan akkasii nan sirreessaa natti fakkaata. Odoon argadheedha eeyyama waaqayyoo haa ta'u hin beekamu ka gara fuulduraatti wanni dhufu. Garuu ittis kadhannaadha mee waaqayyoo waan kanaa nufaa sirreessuu manni gamoon isaa ijaaramu garuu irra caalaatti uummanni namni keenya kiristaanonni keenya odoo sirriitti akka gamoo sanatti odoo sirriitti cimanii ijaaraman. Kun gamoo ciccimaa hojjetamaa jira isaan. Akkuma reefu kaastan yeeyyii baay'ee jira waan ta'eef yeeyyii sanirraa odoo eegne guyyaa guyyaan deemnee mana isaaniitti rakkoo isaan qunname odoo gaafanne maaltu isaan rakkisaa jira kan jedhu sirriitti odoo itti deemnedha malee gamoo sanarratti qofa karoorsinee kiristaanota keenya akka hin raaffanneedhaan xiqqoo shakkii kan qabu malee wanni biraa uma gaarii. Keessan jiru. Manni kiristaanaa kadhaa keessaa baatee amantoonni immoo ofiin beekanii yeroo itti kennan yeroo itti gamoonis ijaaramuun afee utuu hin taane uummanni fedha isaaniiti wangeela barate itti gamoo ijaaru wayii arguun barbaada yookaan uumuun barbaada jetta. Isadha. Dhugumatti abbaa akkasiitu barbaachisaa. Maaltu jira amma uummanni wangeelaan osoo durfamee ofiisaaf kennin utuu hin jedhin. Mana amantaa ijaaruun akkuma jirutti ta'ee akka ammas hin jettanii uummata kana ijaaramee jennaan manni kiristaanaa salphaatti ijaaramuu danda'a. Sirriitti. Manni kiristaanaa uummata malee jiraachuu hin dandeessu. Uummanni garuu mana kiristaanaas alattis walitti qabamee waaqeffachuu hin danda'a. Tureera bara ari'atamaa turanitti duuka bu'oonni iddoodhuma argatanitti mana namaatittis waaqeffachaa turaniiru. Dhugaadha. Manni kiristaanaa dirqaman turre yeroo sanatti. Kiristaanonni garuu jiran. Kiristaanota jedhamanii yeroo reebamaa turanitti mana kiristaanaa hin qabanii kiristaanota garuu jedhamani maaliif walitti qabamuun kiristaanotaa mataan isaa mana kiristaanaadha waan ta'eef tokkoon namaatis mana kiristaanaa gamoo sillaaseeti waan ta'eef kanaaf manni kiristaanaa gamoo ilaallu kana qofa otoo hin taane hiika kana hundaa akka qabaatu nutti himtaniittu ani immoo mana kiristaanaa inni kun akka hin diigamne gamoo ijaaraa jettanii waaqayyoon mee nu milkeessu mana kiristaanaa keenya illee gara sanatti qorumsa keessaa baasee gara sanatti akka nu fidu hin kadhannaa isinillee kadhannaa keessaniin nu yaadadha. Dhumarratti dhaloota bara kana jiruuf keessattuu dhaamsa addaati. Addunyaan kun akkasi isin immoo akkana ta'uu qabdan waan jettanii wayyoo jiraate dhaamsa dhaamaaf hime. Haa ta'u keessattuu kiristaanonni akkuma reefu kaasuudhaaf yaaletti qormaata jira. Namni tokko gaafa kiristaana ta'u akkuma kanaan dura namni barsiisonni baay'ees dubbatameera. Namni tokko kiristaana yeroo ta'u qormaata guddaatu itti jira natti fakkaata. Akka amantoota kaaniitti illee natti fakkaatu.
Wantoota rakkoo adda addaa rakkoowwan addunyaa nu qunnamuu danda'u. Hojii dhabuunis jira. Keessattuu dargaggoota yeroo kana jirruuf hojii argachuun baay'ee ulfaataadha. Isa immoo kiristaana waan ta'aniif qofaallee kan nutti dhufee jira. Sababuma adda addaatiinis kan nutti dhufee jira. Kanaafuu kiristaanonni sa'aatii kanatti ani wanni isaanitti himuun barbaaduma inni obsuun xiqqoo waan nurraa eegamu natti fakkaata. Kiristaanni tokko obsa guddaa qabaatee waan hin arganne hin qabu. Inuma argata. Waaqayyo immoo nama obse sanaaf waa laata malee nama jarjaro sanaaf hin godhuuf hin kennuuf. Kanaafuu dargaggoonni keenya keessattuu karaa amantii biraatiinis wanni jedhamu jira. Koottaa waan akkanaa sinii goona kanatu siniif ta'a. Rakkoo keenya ni beeku waan ta'eef rakkoo sanaaf sababeeffatanii koottaa wanni jedhamu suni jira sana ilaaluun barbaachisaadha. Karaa miidiyaa adda addaatiinis waa'ee mana amantaa keenyaa waa'ee abbootii keenya kan himamu jira. Isa sanarraa immoo wanti kun dhugaadha moo akkamii eenyu dubbatee waan kana dhuguma manni amantaa keenya akkas jetti jechuudhaan qofa odoo hin taane fakkeenyaaf akka luba tokkotti waa tokko dubbachuu nan danda'a nan dogongoras kuni beekamaadha. Lubni galata akkas jedheera jedhanii olii gad akkasitti raafamurra manni kiristaana keenya maal jetti jedhanii oduu akkasitti ilaalan. Seenaa dura qabdu sanirra ka'anii fakkeenyaaf abboonni guguddoon jiru Yohaannis Afeworqi fa'aa isaan jennan suni Atnaatiyos maal jedheera waa'ee kanarratti. Isa kana oduu deemanii ilaalan wayya malee lubni tokko yookaan immoo paappaasiin tokko akkas jedheera jennee olii gad raafamuun xiqqoo oduu hafi sa'aatii keenya. Maaliif nuti amma miidiyaa harkarra qabna waan barbaanne hunda argannee dubbisuu dandeenya. Gara afaan barbaannetti illee hiikamee jira amma teekinooloojiin guddateera waan ta'eef moobaayila qabnu sanirratti kan namni tokko poost godhe sana laallee jeeqamurra maaltu jedhame dhugaan manni amantaa keenya maal jetti kan jedhu sana oduu sirriitti ilaallee cinqamurraa raafamurra akkasitti oduu mana amantaa keenya sirriitti hubanne keessa ishee oduu hubanne namaan oduu madaaluu baanne kan jedhudha dhaamsi ani qabu. Galatoma. Abbaa amantaa dhaga'uun akkuma jirutti ta'ee garuu immoo abbaa amantaatiifis itti waamamtuu kan taate itti gaafatamtuu kan taate mana kiristaanaatti gurra keenya dhuu qabannee caalamaatti abboonni bara keenyan dura turan qulqulloonni kan akka ammas hin kaastanii Yohaannis Afeworqi faan jiran jireenyi isaanii maal fakkaata waan jedhu kana toqachuutti deemne jettanii qormaanni baay'achuu danda'a. Namni yeroo tokko dogongoruus danda'a waan ta'eef nama guutuutti akka amantaatitti irratti nabdatina waan jedhudha. Dhaloonni kun dhugumatti otoo hin beekin waan baay'ee fi duuba yeroo fiignu mul'ata. Waan nuun galle baay'ee fiignee dhuma gaafa geenyu bu'aa wanta sanaa gaafa argine faa yeroo nutti nu galu jira. Otoo bu'aan argin jalqabumarraayyuu mana kiristaanaa immoo dhaggeeffanne barumsa mana kiristaanaa keenyaa hanqinas hin qabu. Guutuudha bakka. Bulchiinsi ishees guutuudha. Yoo bulchiinsa addunyaa dhufee mana kiristaanaa irraa fudhateen alatti wanti bulchiinsi mana kiristaanaa hanqate warri addunyaa dhufanii sirreessanii jiraatu. Dur jira. Ogummaadhaan kaa'amee jira waan ta'eef kan yoomuu hin moofuuf dura ture jedhamee hin moofa'u har'a jira boros sanumadha. Ajaa'iba kan ta'edha jechuudha. Hafuura qulqulluutu hooggana waan ta'eef sanatti otoo amanne hafuura qulqulluutu mana amantaa keessa jira jennee yeroo tokko murteedhaaf illee an waaqaa keessas yeroo itti galu kun akkuma ammas hin jettan jira. Sana keessas galuu baannee gahee keenya amanuudhaami. Amannee immoo fayyuudha. Sanarratti oduu xiyyeeffanne dhimma fayyinaa irratti. Dhimma fayyinaan wal qabatu irratti dhimma bulchiinsa mana kiristaanaa abbaa bulchiinsaaf taa'etu beeka. Nummoo dhimma fayyina dhuunfaa keenya irratti erga xiyyeeffanne waa'ee keenya irra darbinee immoo waa'ee namoota nu cinaa jiranii otoo dhiphanne waan jedhu dhugumatti sirriitti nu kaastaniittu guddaa galatoomaa umurii nu dheeradhaa. Waaqayyoon bara jireenya keessanii sin yaa eebbisu maatii keessan nagaa sin yaa taasisu hin jenna. Egaa kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya yeroo kiristaanotaa guyyaa irraa kana fakkaataa kabajamoo abbaa keenya luba Galataa Lammaa wajjiniin sagantaa bareedaa kana dabarsineerraa torbee sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti turaa Waaqayyoon hunda keenya wajjin haa ta'u. Amiin.